Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha eejimirraa odeeffannoo addaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Odeessa kana an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaatu isin biraan gaha. Odeessa keenya keessatti injifannoo fi milkaa'ina musliimoonni guyyaa kaleessa Itoophiyaatti argamsiisan gaggabaabsee gurra isin buusa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan eejimirraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe godhin YouTube channel keenya subscribe godha. Amma kallattii man gara odeeffannootti isin ceesisa. Hundi keessanuu quba qabdan dhageettanis ordofaas turtani. Anis garuu irra deebi'ee waa'ee sagantaa guyyaa kaleessaa kana gurra isin buusa. Waldorgommiin Qur'aanaa sadarkaa idil addunyaatti guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee biyya keenya keessatti gaggeeffame. Sagantichi istaadiyeemii guddaatti kan gaggeeffame yoo ta'u, sagantaa kanarratti namoota kumoota hedduun lakkaawantu argame. Namooti sagantaa kana seenan istaadiyeemii guutanii bakka ta'anis wal dhorgan. Waan baay'ee nama ajaa'ibu. Seensi istaadiyeemichaa qarshii 500 ture. Namooti wal dorgommii Qur'aanaa kana laaluudhaaf hordofuudhaaf jaalala amantaa isaanii irraa qaban kan ka'e seensaaf 500 kaffalanii namooti kun hundi seenan. Hundi keessanuu tilmaamam. Sagantaan kun osoo kan bilaasha seenamu yookaan tolaan seenamu taate namni hagamii akka seenu hundi keessan salphamaatti tilmaamuu dandeettan. Egaan sagantichi bifa ajaa'ibaatiin bifa nama gammachiisuun gaggeeffame. Waan nama ajaa'ibu erga biyyi sun hundeeftee irraa kaasee biyya san keessatti uummanni muslimaa nagaa argatee hin beeku. Biyya san keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamaa ture. Hanga gaafa kaleessa wayyaaniin ari'amtuutti uummanni keenya sababa islaamummaa isaa dararamaati ture. Garuu qabsoo qeerroo Oromootiin qabsoo hawaasa Oromootiin Dr. Abiy Ahmad gaafa gama aangootti ol bahu dhiibbaawwan garagaraa haa jiraataniyyuu malee gaafiiwwan musliimotaa qabsoo isaatiin deebii gurguddaa argataniiti jiru. Kana jechuun immoo gaafiin uummata Oromoo deebii argate jechuu miti. Biyya san keessatti kan aangoo guddaa qabu amantaa Ortodoksii qofa ture. Amantaawwan biraa garuu akka waan amantaa gatii hin qabneetti ilaalamaa turan. Uummanni muslimaa qabsoo hadhaawaa godheen deebii Abiyyi deebiseeni Majlisul A'laan aangoo Sinodoosiin walqixa akka argatu paarlamaadhaan ragga'ee hojittis galameetii jira. Hunda caalaan mootuu sadarkaa idil addunyaatti wal dorgommiin Qur'aanaa biyyoota 56 hirmaachisee biyya keenya keessatti gaggeeffamuudhaan injifannoon guddaan argameetii jira. Uummanni muslima Itoophiyaa guddaa gammadeetii jira. Biyya saniitiifis injifannoon guddaan galmaa'eetii jira. Sagantaan guyyaa kaleessaa Itoophiyaa biyyoota muslimaa hedduu wajjin akka walitti hidhatanii fi biyyoonni muslimaa hedduun Itoophiyaadhaaf akka ilaalcha gaarii qabaatan hojii dippiloomaasii guddaa hojii hojjeteedha. Egaan sagantaan dorgommii Qur'aanaa kun bifa nama ajaa'ibsiisuun akkatti gaggeeffamuun namoota hedduu gammachiise. Haasawa garagaraattu godhame. Sagantaa kanarratti ulamaaotaa fi sheekota, doktorootaa fi piroofeesaroota beekumsa amantaa Islaamaa gurguddaa horatantu irratti argame. Warri sagantaa kana hooggananis ulamaaotaa fi piroofeesaroota, doktoroota gurguddaadha. Egaa sagantaa kanarratti haasawa hedduutu godhame. Hedduun keessan viidiyoowwan sanniin laaltaniitii jirtu. Viidiyoowwan dheeraa waan ta'eef isa as fidee isin nuffisiisuu hin barbaadu. Garuu immoo haasawa tokko kan daqiiqaa 10 hin jaalle kan qalbii ummataa raase kan ummata boochise waan ajaa'ibaa erga isinitti mee viidiyoo gabaabduu san isin affeeruun kiyya hin oolu. Viidiyichi afaan Arabiffaatiin jira. Namooti hedduun afaan Arabaa hin beektan waan ta'eef sirriitti isinii gala jedheen abdadha. Warroota afaan Arabaa hin beekneef immoo dursee gaggabaabsee gurra isin buusa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo dubbichi dubbii ajaa'ibaati. Dubbii akka malee nama gammachiisuudha. Dubbii kana kan dubbatanii kutbaa kana gorsa kana kan taasisan sheeka Piroofeesara guddaa Kamal Qaadii nama jedhamu biyya Aljazaa'ir irraa dorgommii Qur'aanaa kana dorgomsiisuudhaaf kan argaman turan. Piroofeesar Sheek Kamal Qaadii biyya Aljazaa'ir irraa kan dhufe
haasawa sagantaa taayise keessatti qutubaa taayise keessatti onnee musliimotaa hedduu kakaase yeroo dhufnee Itoophiyaa magaalaa Finfinnee dirree booleetti buunu akka gaafa sahaabonni waggaa 140 dura hijiraa isaanii gara jalqabaa gama Najjaashiitti taayisanitti miirri akkasii sunnatti dhaga'ame. Isin muslimoonni Itoophiyaa icciitiin isin muslimoota biraa irraa qabdan guddaadha. Itoophiyaan biyya Najjaashiiti. Itoophiyaan biyya Bilaali. Isin carraa guddaa qabdanii hunda caalaan mootu isin warri Itoophiyaan warri Habashaa warra nabiyyi Rabbii ijoollummaa irraa harma ho'isee guddiseedha jechuudhaan seenaa kaasee haasawa ajaa'ibaatiin ummata hedduu bochise. Rasuula keenya Nabi Muhammad nagaaf rahmanni Rabbii isaan irra haa jiraatu haati isaan deette Aaminaani isaanii ijoollee irraa duute. Egasanii mootu Rasuula Rabbii kan guddise nama eenyummaan isii Habashaa taate nama maqaan isii Ummu Eyman jedhamudha. Rasuul Rabbii nagaaf rahmanni Rabbii isaan irra haa jiraatanii nama biyya keenya Ummu Eyman jedhan harma isii hodhaatiniin guddatanii isitu isaan guddise. Kuni ummata muslimaatiif warra Itoophiyaatiif seenaa akkamii akka ta'e isin hundi keessan tilmaamuun baay'ee isinittiin ulfaatu. Egaa sagantaan kuni bifa ajaa'ibaatiin seenaa kunniin kaafamee waan hedduun haasaamee ulamaa'oti hedduun yaada isaanii kaasaniitiin sagantichi bifa milkii fi injifannootiin xumurame. Ummanni muslimaa injifannoo guddaa galbeesse. Baga gammaddan hundi kennaa baga walumaan gammaddeen immootu ergaa baga gammaddanii nuti waliif dhaamnudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo ummanni muslimni Itoophiyaa akkuma amma wal qabatee cimee itti fufe kanatti akkuma hoggansa isaa ta'e amma of dura kaayee deemaa jiru kanatti jabaatee itti hafuun immootu dhaamsa kennaa. Dhumarratti garuu viidiyoo daqiiqaa 10 hin caalle tan qalbii ummata hedduu xuyite tan namoota hedduu boochifte tan namoota hedduu onnee isaa akka ajaa'ibaatitti bashaggoote haasawa Sheekh Profeesar Kamaal Qaadii kana gama keessan dhiyeessaa sanbooda sagantaan keenya raawwannaa haasawa kana hundi keessan haasawame kana hundi keessan dhageeffachuu qabdu namoota hedduufis dabarsuu qabduun dhaamsa kennaa odeeffannoo kana amma kan waan raawwannaa amma gara haasawa Profeesar Sheekh Kamaalitti isin dabarsaa haasawa kana wajjin turtii gaarii qabaadhaa. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. الحمد لله الذي لم يزل عليا. الحمد لله الذي لم يزل في علاه سنيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة من عين عطفه تصير الكافر وليا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الحبشة الكرام، يا أهل الحبشة الكرام، يا أهل الحبشة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. وما أحوجنا إلى السلام ونحن في أرض السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله. باسمي جئتكم من بلد 1.5 مليون من الشهداء. جئتكم من أرض الجزائر. جئتكم ممثلا عن جميع إخواني الضيوف من المملكة المغربية العامرة ومن بلد 1,000,000 حافظ ليبيا ومن مصر الكريمة ومن سلطنة عمان ومن اليمن السعيد ومن كل بقاع الدنيا جاءوا إلى هذه الأرض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للعصبة المؤمنة: انزلوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. نزلنا إلى المطار، يعلم الله
لما نزلنا إلى مطار الحبشة تذكرت العصبة المؤمنة من الصحابة الكرام، من ذي النورين عثمان وزوجه رقية بنت محمد نزلت عندكم يا أرض أهل الحبشة. جعفر الطيار ابن عم رسول الله نزل عندكم. أبو موسى الأشعري نزل عندكم. هؤلاء جميعا خرجوا من مكة يحملون أرواحهم على أكفهم هاربين بدينهم. لم يستطع أحد من العرب أن يؤويهم. قال لهم النبي انزلوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. نزل إخوانكم إلى أرض الحبشة ولحقتهم العصابة الكافرة تريد أن ترجعهم أذلاء إلى مكة. جاءوا إلى النجاشي وساوموه في دينه وفي معتقده وفي المسيح عليه السلام الذي كان يؤمن به آنذاك. ساوموه في كل شيء من أجل أن يرجعهم أذلاء صاغرين، لكن النجاشي زعيمكم وأبوكم وجدكم لا يقبل الرشوة أبدا، لا يقبل الرشوة أبدا، لا يقبل الرشوة أبدا، ولا يقبل أن ينازع في مبادئه. فقال لهم يا أهل مكة والله لو أعطيتموني ملء هذه الأرض ذهبا على أن أسلمكم هذه العصابة المؤمنة والله ما فعلت. ثم قال لهم يا جعفر ويا عثمان ويا من جئتم عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام. إثيوبيا الحبشة هي أرض سلام، وما ينبغي إلا أن تكون أرض سلام. إثيوبيا مهما حاول أعداؤها أن يصرعوا الفتنة بين المسلمين والمسلمين وبين المسيحيين والمسيحيين وبين المسلمين والمسيحيين فلن يستطيعوا أبدا ولن يكون لهم ذلك. سيدي الدكتور أبي أحمد، ألف تحية لك، ألف تحية لك، ألف تحية لك، 1,000,000,000 تحية لك. سيدي، أنت حينما فتحت الباب أمام هؤلاء الجماهير من النساء والرجال، أنت حينما فتحت الباب لأول مرة في تاريخ إثيوبيا إنما فعلت ذلك سجية وطبيعة منك، وكأنك تتمثل قول جدك النجاشي: عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام. إثيوبيا تعرفون بلد من؟ بلد بلال الحبشي الذي صعد الكعبة، ولم يكن لأحد أن يصعد الكعبة وظهر الكعبة ليؤذن في حضرة الحبيب إلا بلالكم، إلا بلالكم. هل تعلمون يا أهل الحبشة أن لكم واجبا؟ تكبير، تكبير، الله أكبر، تكبير.
نحو رسول الله وقد أديتموه. أتعلمون ما هو؟ أتعلمون ما هو؟ أم أيمن، أم أيمن، أم أيمن، أم أيمن، أم أيمن. ماتت آمنة رضي الله عنها وتركت محمدا لأم أيمن. أم أيمن حاضنة محمد رسول الله. أم أيمن حاضنة محمد رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم وهو كبير وهي كبيرة إذا قدمت إليه قام لها، قام لها. أم أيمن قام لها. أيها السادة، ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة؟ ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة؟ هاجر الصحابة إلى المدينة، فكانت المدينة أرض الهجرة، وكنتم أنتم أرض الهجرتين. أنتم أرض الهجرتين كنتم، ولم يكن هذا لأحد غيركم. أقول لكم شيئا آخر. كان النبي نائما، وكانت امرأة حبشية سمراء تقوم المسجد وتنظفه. ماتت هذه المرأة ودفنها الصحابة الكرام دون أن يعلموا النبي. سأل عنها رسول الله: أين التي كانت تقوم المسجد؟ فقالوا: ماتت يا رسول الله. وأين هي؟ دفناها يا رسول الله. فقام النبي فزعا وذهب إلى المقبرة وصلى عليها عند قبرها، ولم يكن ذلك لأحد أبدا أبدا أبدا. الله أكبر ولله الحمد. وقد ورد في القرآن الكريم، وقد ورد في القرآن الكريم من لغتكم ما استحسنه العرب ثم نزل به القرآن. قرآن عربي مبين بلسان عربي مبين، لكن نزل ببعض ما استحسنه العرب من اللغات الأخرى. منها قول الله عز وجل: من يذكرني؟ يقول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين هي لغتكم. كحصب جهنم. حصب هذا اللفظ هو من لغتكم. إن ناشئة الليل هي إن ناشئة الليل ناشئة هي لغتكم. يؤمنون بالجبت. الجبت هو من لغتكم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم، وأسأل الله تعالى أن يحمي إفريقيا بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.